jireenya keenyaan fakkeenya taanee argamuu qabna. Kana hundumaa keessatti immoo Waaqayyo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Qabxiin inni sadaffaan immoo jaalalaan fakkeenya ta'e jedha. Jaalalaan fakkeenya ta'e. Jaalalaan akkamitti fakkeenya ta'a? Jaalalli hundee, the foundation, core of Christianity. Kanaaf jaalalli hundee amantii kiristaanaati. Akkamitti yoo jette Waaqayyo abbaan waan nu jaalateef ilma isaa nuuf kenne. Waaqayyo ilmi Gooftaan Yesuus Kiristoos waan nu jaalateef fannoo irratti nuuf du'e. Hafuurri qulqulluun Waaqayyo hafuurri qulqulluun waan nu jaalateef nu keessa bule. Kiristaanummaan jalqabaa hamma dhumaatti, kiristaanummaan jalqabaa hamma dhumaatti waa'ee jaalalaati. It's all about love. It's all about compassion. Kanaafu kiristaanummaan amantaa jaalalaati. Jaalalaan Gooftaan Yesuus addunyaa kana kan mo'ate. Malee taankii hiriirsee miti. Qawwee qabatee yookaan matiriyyeessee yookaan misaayilii qabatee miti. Jaalalaan addunyaa kana mo'ate Gooftaan Yesuus Kiristoos. Kiristaanummaan amantaa jaalalaati. Ergamni wangeelaa inni guddaan the great commission kan jedhamu sunis yoo kennamu gara saba hundumaatti deemaa yoo jedhamnu kun jaalala mul'isa. Deemuudhaaf immoo dursitee saba sana jaallachuu qabda. There is no mission without compassion kan jedhamuuf kanumaaf deemuudhaaf jaalalli si barbaachisa. Kanaaf egaa jaalalli kennaa hundumaa caaludha jedha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 irratti. Kennaa hundumaa caalu. Jaalalli kennaa hafuura qulqulluutiif karaa bana. Kennaaf dandeettisiif kennameef karaa bana. Kennaa Waaqayyo barbaadda taanaan jaalala hordof, jaalala duukaa bu'i. Kennaan hafuura qulqulluu siif baay'ata. Ayyaanni Waaqayyoo siif baay'ata. Jaalala malee kennaa hafuura qulqulluutiif kadhatta taanaan daldaltuu taata. Zayitiif soogidda gurguruu jalqabda. Maqaa Waaqayyootiin daldaluu jalqabda. Hiyyeessa cunqursuu jalqabda. Yoo jaalala hin qabaatin dursii jaalala barbaada. Dursii jaalala duukaa bu'i. Ergas immoo ayyaanni Waaqayyoo siif baay'ata. Atis immoo dhalootaaf eebba taata. Addunyaan har'a keessa jirru kun jaalala dhabdee jirti. Rakkinni addunyaa kana mancaasaa jiru, addunyaan har'aa kan dhabde wanti guddaan jaalala. Siyaasni keenya kan dhabe, amantoonni kan dhaban, waldaan kiristaanaa kan dhabde, wanti hundumtuu kan caccabeef, wanti hundumtuu kan miidhameef, rakkinni fi gidiraan kan baay'ateef, rakkinni guddaan kan jiru jaalalatu dhibe. Jaalalli dhibnaa wanti baay'ee wal duukaa bada. Kanaafuu gaa rakkina keenya baay'eedhaaf bees kan jennu jaalala dhabuu keenya. Nutu hin hubanne malee rakkina keenyaaf immoo qorichis immoo jaalala. Rakkina keenya baay'eedhaaf siyaasni keenya akka fayyuuf, tokkummaan amantootaa, tokkummaan waldaa kiristaanaa, tokkummaan keenya akka deebi'uuf jaalalli qoricha guddaadha. Namni jaalala qabu jedha sagalee Waaqayyo. Inni Waaqayyo beekaadha. Maaliif Waaqayyo jaalala waan ta'eefidha. Kanaafuu obboleessa koo, kanaafuu abbaa kiyya, kanaafuu haadha kiyya, kanaafuu ati obboleetti kiyya jaalala qabaadhu. Waaqayyoon beeka yoo jette jaalala qabaachuu qabda. Jaalalli Waaqayyo beekuu keetiif immoo proof akkatti gootee agarsiistudha jechuudha. Kanaafuu ofii kee akka jaallattu nama fakkaattii Waaqayyootti uumame kan si bira jiru, kan ollaa kee jiru jaallachuudhaaf immoo dirqama qabda. Jaalladhu. Jaalalli kee eenyummaadhaan ol haa ta'u. Eenyummaaf sabaan akka hin daangeffamne, naannoo fi godinaan akka hin daangeffamne, aadaa fi amantaan akka hin daangeffamne, saba abaluuti, amantaa abaluuti, nama abaluuti, aadaan isaa akkasi, eenyummaan isaa akkas jettee nama sabaan eenyummaan aadaaf amantaan adda hin baasin. Jaalalli kana hundumaarra darbee nama fakkaattii Waaqayyootti uumame jaalata. Kanaafuu Waaqayyo jireenya jaalalaatiin fakkeenya akka taanu barbaada. Waaqayyo jireenya jaalalaa akkasiitiin haa eebbisu. Siyaa eebbisu hunduma keenyaa Waaqayyo jireenya akkasiitiin immoo nu haa eebbisu.